Nagaaf araarri Waaqayyoo lafa jirtaniif bakka jiraattanitti isiniif haa ta'u. Nagaa keessan akkam jirtu? Nagumaa fayyaadhaayi. Nagaa galata Waaqayyoo nullee fayyaa keenya gooftaan galata argatu. Isinis baga nagaa taatanii bannee turre har'a akkaataa hin cabsineetu hunduma isaa mo'annee keessa dabarree argamne isinin jechuu barbaanna. Isinillee baga nagaa taatanii bakka jirtanitti nagaan araarri Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Nuyis jirraa buleewwan keenya maatii jaalalaa lafa jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jenna. Baga jiraattanii baga har'a geessanii nuyis kunoo ganna rakkisaa qorrasaa roobasaa bishaasaa hunduma isaa dandeenye kunoo guyyaa har'aa kana geenyeerra. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Isinillee baga nagaa taatan isiniin jenna. Kanaaf hin banne baay'ee fagaanne isinuma yaadee baay'een isin yaadumarraa kan ka'een har'a galgala kana sa'aatii kana Waaqayyo nuu kenneen naan mijeeffannee isinuma dubbisedheen dhufe. Isinillee baga fayyaa taatanii nuyillee jirraa isiniin jenna. Saboona kana viidiyoodhaan sababiin banneef xiqqoo ishii maabiraatiif bade guyyaa 4 wayii ture maabiraatiif kanatti bannee isiniin jechuu barbaanna. Jirtu miti isin bakkuma jiraattanii baay'ee isin jaallanna. Kanaafi baay'ee isin jaallanna. Haa xiqqoo ishii kan sababni itti bannes gammachuu keetti birrii lakkoofnee nan bannee birrii yuutuubiin keenya guutee birrii nu kaffalame. Kanaafi erga birriin argame maal gochaa tirfii isaanitti haasofnee isaan dhabsiifna. Laayikii godhaa sheer godhaa maal gochaa isaanii jennannee bannee. Kanaaf har'a ammoo xiqqoo birriin qannaseennan deebinee dhufne jechuu barbaanna. Egaa ol lubaaftanii Waaqayyo isinis ol isin haa baasu. Nu gaara nu yaabsiftan akkuma tokkichaani. Kanaaf sa'aatii nu hafate sa'aatii isin hafee maamila keessanitti deebi'aa. Sa'aatii immoo itti isin haa guutanii nuun jedhanii. Kanaaf galgala kana gara keeyyachan dhufne jabaadhadhaa. Egaa nan qooseessa ammaa isa birrii hin jedhu birriini amma ammaatti egaa jajjabinuma keessaniif yaada isin nu laattan komantiin isin nu kennitan baay'ee namatti tola. Egaa kootta nyaata dhangaa kana nyaanna. Koottaa burtukaana kana nyaanna. Kanaaf burtukaana kana nyaachaa nu guddisaa isiniin jenna. Ammasi guyyaa bee hojiirra ooltu halkan banaatuma sa'aatii qabdanitti sa'aatii isaa akka nu achi siqu godhaa isiniin jenna. Akkuma warra kaan guddistan nuyis nu guddisaa tabba nu yaabsisaa. Kanaaf yoo baay'ee isinitti dheerachuun barbaannu viidiyoodha. Saatuma qabda sanatti sa'aatii ni qabdanii yeroo isinitti mijatetti banaatii viidiyoo keenya ilaalaa isiniin jenna. Baay'ee isin jaallanna. Baay'ee isin kabajnaa. Yaadni keessan baay'ee namatti tola. Jajjabinni isin nu laattan gorsi isin nu laattan baay'ee namatti tola. Koottaa burtukaana kana afaan isin godha tokko tokko isiniif qopheessee qabadhee dhiyaadhe. Kanaaf isuma kana xuuxaa viidiyoo keenya immoo amma ta'e sa'aatii akka inni nu siqu godhaa isiniin jechuun barbaada. Baay'ee isin jaallanna. Lafa jirtaniif iddoo jiraattanitti Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Milkaan isiniin jedha. Nu waan hundumaan
hawwii kiyya kadhannaa kiyya baay'ee keessi koo dheebota yoo isin jijjiiramtan yoo isin galtanii mana keessanitti joormaas hin joorta sana uffee mana kootti bagan xaare yoo isin jettan baay'ee gammachuun keenya olaanaadha. Hawwiin keenya isa kana waan ta'eef kanaaf jabaadhaa 2017 kanatti immoo yoo biyya keessatti deebitanii dhuftan milikitaan milkaa'inaan akkasiin dhuftan yoo hojjettanis eebba hojii keessatti akkasinii ta'u isin hawwinaa isin jaallannaa. Kanaaf koottaa burtukaana tokko tokko fudhadhaa isiniin jedha mureera kiyya dirshaa fudhadhe kuni kan keessan fudhadhaa odhati oolaa fudhadhaa qabaa kaa jarana qabaa jaranarraa maal taatan fudhaa hin jedhe fudhaa maal taan jarri fudhadhaa abboo fudhadhaa warra guddee fudhaa hin jedhe kan keessanii hara xuuxadhaan mi'a burtukaanni isaa burtukaana Itoophiyaa keessatti hojjetame mi'a erga diddanii maaltu na dibire kan kootu abbaan qabdu namicha jiru. Kanaaf akkas fakkaata jaalaluma keessan irraan kana isin affeeruu barbaade egaa sifaasiif haa ta'u kanaan jettani baay'ee nyaachaa tuutaa fayyinaaf illee gaariidha. Kana kana firaafiree kana hin eeyyama saayisiinis kanaaf baay'ee isin jaallanna. Kana fakkaataa baay'een isin jaalladhaa baay'ee isin kabanya. Egaa fuula ifaadhaan yaada ifaadhaan waaqayyo walitti nu haa deebisu. Asumaan chaos isin jechuun barbaada. Kanaaf waan gaafii nu gaafattan karaa nu gaafattan humna keenya isinii deebisna. Ammas nu jajjabeessa nu bukkee dhaabadhaa yaada nu kennuun sirra jiru nu kenna nu gorsa kallattii nu qabsiisa isiniin jenna. Isinis immoo waan kallattii irratti isin qabsiisuun nu madoo amma humna keenya nus kallattii isin qabsiisuu yaadna. Kanaaf baay'ee isinitti dheerachuun barbaanne kanan jedheef sa'aatuma qabdanitti akkasin daawwattaniif kanaaf ani isin gabaabsuu barbaade. Kanaaf akkuma isin dhaamaa ture dhuguma dhugaadha garaa koo keessa namni yoo milkaa'e namni hojjetate yoo milkaa'e waan xaaru sanatti yoo waan ija godhatu tokko irra godhate baay'een gammada. Maafi of bicha waan namni xaare eessa geessi namni biyya alaatti hojjettee dubartiin maaliin godhatte naamina jedhama. Jechi sun cabuu qaba. Isinillee irratti qabsaa'uu qabdu. Nullee dhuguma amma ammaatti nama baay'ee amma humna keenya akka isaan milkaa'aniif namoota baay'ee bukkee dhaabbachaan ture. Kanaaf har'allee waa'ee nama tokkoof waan ishiin ergatte netteen kanaaf si milkeessineerraa lafa jireenyatiin si milkeessinee guyyaa irraa maatii makee wajjin raawwannee xumurree waan hunduma isaa xumurreerra karaa kana waaqa nu gargaaree atis milkoofteerta akkuma keenya siin jechuu barbaadin asumaanii kennaa siin jechuu barbaade tanan kennaa dhimma kee xumurreerraa asumarraan akka viidiyoo kana daawwattu siin jechuu barbaadeni. Kanaaf har'aa guyyaa guutuu isumarra oolle maatii kee wajjiniini si xumurree waan hundumaa xumurreerra bakka kana booda gaa akkuma keenya gana abbaachuu bichaadha. Gaafa immoo gana abbaamu immoo warra kaanis itti agarsiifna isaanis borummoo
akkasiin karaa kanan jajjabaattanii bakka maafin waanuma namni faayidaa biraa utuu hin ta'in hawwiidhuma qabnu irraa ka'anii akka namni jabaatu waan kaayyoo keenya waan ta'eef akkaasanatti dhimma kee guyyaa irraa kana xumurree waan hunduma isaa xumurreerra. Kanaaf asumaan atillee gammadisiin jechuun barbaada. Kanaaf namni biraas immoo akkasuma yoo barbaadan karaa keenyattiin immoo nu dubbistanii lafa mana jireenyaa yoo bitachuu barbaadan nu dubbisaa nu bilbila. Lakkoofsi keenya immoo akkuma kanaan dura isinii maxxansaa turre 9 34 58 87 jettanii yoo dawwaltan waan isinii ergamu nurra jiru waa seera qabeessan isinii raawwachuu imaanadhaan hin dandeenyaa. Akka obbolummaatti quuqama qabnu sana isinii ergamuu hin dandeenya isiniin jenna. Kanaaf wanti barbaachisu yoo jiraate gaafii nu gaafadhaa. Fayyaa nuu ta'a. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Halkan gaarii isiniif haa ta'u. Barri bara nagaa isiniif haa ta'u. Nagaan biyya Itoophiyaatti dhuftanii akka isin jiraattan fayyaa ta'a eebbifama jedha.